Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaaroo Miidiyaa oduu kenna kan biyya keessaa fi biyya alaa kan guyyaa har'aatiif isiniif dhiyeessinu qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Oduu kenna kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne keessaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa buufata naannoo Bishooftuutti ijaaruudhaaf qonnaan bultoota 2,500 akka kaafaman ibsa godheetiin jira. Komishiiniin marii biyyaalessaa garee finxaaleeyyii hidhattoota faannoo marii keessaa akka baasee dubbateetiin jira. Oduu gara biyya alaatii arganneetti yommuu dabarru walitti dhaadannaan Ameerikaa fi Chaayinaa ammallee itti fufuudhaan meeshaaleen garaagaraa gara qaalahuutti ol guddachaa akka jiranii fi kanaaf ammoo qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti mul'achaa akka jiru dhaga'ameetiin jira. Oduu kanaa fi kanneen biroo isin bira akka gahuuf Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha akka oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanneetti isin dabarsina. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata guddaa naannoo Bishooftutti ijaaruuf deemuuf qonnaan bultoonni 2,500 akka kaafaman ibse. Daandii qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa dhiheenyaa kana Bishooftutti ijaaramuun kan wal qabate qonnaan bultoonni 2,500 akka kaafaman hojii gaggeessaa ol aanaan daandii xiyyaarichaa obbo Masfiin Xaasoon dubbatan. Hojii gaggeessichi abbootii warra kaafaman 2,500f manni jireenyaa akka ijaaramuuf bara dhufaatii baatii sadaasaa keessa akka kaafamanuuf dubbateera. Ijaarsi daandii qilleensichaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa kun Bishooftuu naannoo Abbuu Seeraa kunis baatiiwwan wal fakkaatu sadaasaa keessa akka eegalus dubbateetiin jira. Buufanni xiyyaaraa Bishooftutti ni ijaarama jedhame guddichi kunis lafa hektaara 3,500 irraa kan bu'uuf qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafaman ammoo baatii sadaasaa keessa gara mana isaaniif ijaarameetti akka dabarfamanis dubbataniiru. Obbo Masfiin itti dabaluun naannichatti dhaabbileen qindeessaa oomishaalee qonnaa fi daldalaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan naannichatti akka ijaaraman kan ibsanii fi ijaarsi buufata xiyyaaraa kanaanis waggaa 4 booda kan xumuramu yommuu ta'u Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa guddaa ta'a jechuunis dubbatameera. Buufanni haaraan daandii qilleensaa Itoophiyaatiin Finfinnee fageenya kiiloomeetira 40 irratti argamu kunis waggaa tokko keessatti imaltoota miiliyoona 110 keessummeessuudhaaf akka danda'u hojii gaggeessaa ol aanaan dhaabbatichaa dubbateera. Ijaarsi isaa boqonnaa lamaan kan raawwatuu fi marsaa jalqabaatiin buufata imaltoota miiliyoona 60 keessummeessuu danda'u kan ijaaramuu fi isaan booda ammoo ijaarsi buufatichi imaltoota miiliyoona 50 keessummeessuu danda'u ni gaggeeffama. Ijaarsi marsaa jalqabaa bara 2029tti ni xumurama jedhamee kan eeggamudha. Buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booletti haaluma guddinni daandii qilleensichaa dabaluudhaan hojiiwwan babal'isuu gaggeeffamaa turan ammatti dandeettii dhuma waggaatti imaltoota miiliyoona 25 keessummeessuu irra akka gahe himeera. Buufanni xiyyaaraa haaraan naannoo Bishooftutti ijaaramu kun buufata Finfinnee Boolee jiru waliin karaa daandii saffisaa fi daandii baaburaatiin akka wal qunnamsiifamu ibsameera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa baankii misoomaa Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensaa haaraa kanaaf waliigaltee doolaara biliyoona 7.8 mallatteessaniiru. Hojii gaggeessaan daandii qilleensichaa obbo Masfiin Xaasow akka jedhanitti daandiin qilleensichaa balalliin gara biyyoota Afrikaatti taasisu kaffaltii ol aanaan kan kaffalchiisu sababii kaffaltii ol aanaan biyyoonni keessummeessanii fi baasii boba'aati jechuunis dubbateera. Biyyoonni daandii qilleensichaa keessummeessan mallaqa ol aanaa akka gaafatan kaasuudhaan gatiin boba'aa Afrikaaf ol aanaadha jechuunis dubbataniiru. Itti dabaluun kanaan wal qabatee baha giddugaleessaatti Awurooppaa fi Eeshiyaa waliin wal bira qabamu gatiin ol aanaan taasifamuuf akka sababaatti kanuma kaasaniiru. Qaraxni gatii tikeettii irratti daandiiwwan qilleensaa Afrikaa irra kaa'amu garuu kan naannolee biraatti hin jirre gatii tikeettii qaalii taasisu jechuunis dubbateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara darbee keessa galii doolaara Ameerikaa biliyoona 7 argachuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Haala karoora waggaa 10 dura baasetti bara baajataa kanatti doolaara Ameerikaa biliyoona 10 argachuudhaaf karoorse ta'us garuu qaala'insa doolaaraatiin wal qabatee biliyoona 8 akka gahu tilmaameetiin jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa 78 lakkoofsisee kan jiruu fi abbaa qabeenyaa xayyaarota imala ammayyaa'oo 150 ta'uun xayyaarota haaraa 100 dabalataan bituudhaaf ammoo ajaja kennuu odeeffannoo maarsariitii dhaabbatichaa irraa argamee ni mirkaneessa. Naannoo Amaaraatti mariidhaaf ajandaan kan dhihaate garee hidhattoota faannoo ala ta'uun ibsame. Ajandaa marii walitti qabuu komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti taasiseen hidhattoonni faannoo ala marii fi deebii argachuudhaaf ajandaan jalqabamuu yookaan galfachuu walitti qaban komishiniin marichaa dubbataniiru. Profeesar Masfiin Ar'ayaa walitti qabaa komishiinarii marii biyyaalessaa Itoophiyaa gareen hidhataa kunis sababbiiwwan gara qabsoo hidhannootti isa galchee gaaffiiwwan ajandaa marii godhachuudhaan gara marii komishinichaa dhaquu isaanii ibsaniiru.
Komishiiniin marii biyyaalessaa ebla 5 hanga ebla 12tti ajandaa walitti qabuu naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti geggeesse irratti paartileen siyaasaa, qaamoleen mootummaa, namoonni bebbeekamoon akkasumas bakka bu'oonni hawaasaaf dhaabbileen garaagaraa akkasumas bakka buutonni waldaalee hirmaachuu ifa godheera. Adeemsa kana keessatti gareen hidhataa naannicha keessa socho'u tokko komishiinarii marii biyyaalessaa Itoophiyaatiif ajandaa gaafilee qabata galfachuu walitti qabaan komishiinarichaa Profeesar Masfinaa Araayaa dubbatan. Walitti qabaan kunis gareen hidhataa kanneen naannicha keessa socho'an keessaa tokko jedhaniin kunis gaafilee akka ajandaatti kan dhiheesse yoo ta'u sirriitti irratti yoo kan mari'atamu ta'e waliigaltee irra gahamuu ni danda'a jechuudhaan qabsoo hidhannoo isaanii dhiisuun ni danda'ama yaada jedhuun akka ta'es dubbataniiru. Profeesar Masfinitti dabaluudhaan ajandaa garee hidhataa kun dhiheesse kan gaafilee heera mootummaa keessatti gaafatamuu qaban kan hammate ta'uu kaasuudhaan gaafii gareen kun gaafateedha jedhame garuu ibsuu irraa of qusataniiru. Gareen hidhataa kunis kan hidhattoota hedduu qabuudha kan jedhan Profeesar Masfin garuu qaama garee faannoo naannicha keessa socho'u akka hin taane dubbateera. Gareen hidhataa gaafii komishiinaricha irratti dhiheeffateera jedhame kunis waa'ee komishiinichaa baruudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasisaa akka ture jechuudhaan Profeesar Masfin Araayaa dubbataniiru. Naannoo Amaaraa keessa faannoodhaan alatti of danda'anii socho'aa kan jiran gareewwan hidhattootaa hedduun jiraachuu kan dubbatan walitti qabaan kun gareen ajandaa marii komishiinichaatti dhihaatee faannoon ala akka jirus dubbateetiin jira. Eenyummaa garee hidhataa kanaa dubbachuudhaaf fayyamamoo kan hin taane Profeesar Masfin sababiin isaa eenyummaa isaanii himuu kan hin dandeenyem yoo isaan irraa eeyyamni argame dubbatama jechuun kaahiram. Haa ta'u malee gareen hidhataa eenyu akka ta'e akka hin ibsineef akka hin gaafatamne kaasuudhaan isaan waa'ee eenyummaa isaanii ibsuu yoo barbaadan gochuu akka danda'an garuu dubbataniiru. Komishiiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraatti ajandaawwan hedduu walitti qabuu kan dubbatan Profeesar Masfin naannichaatti ammas qaamoleen garaagaraa ajandaa dhiheessuuf jiraachuu dubbateera. Adeemsi ajandaa walitti qabuu kunis erga naannoo Tigraay, Diyaaspooraa fi Federaalaa irraa walitti qabuun xumuranii booda walduraa duubaan hordofee naannicha kanas akka gahe dubbataniiru. Komishiiniin marii biyyaalessaa kunis walitti qabuu ajandaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti taasiseen gaafileen eenyummaa, bulchiinsaa fi daangaa, bulchiinsa teessuma lafaa bu'uureffate, haqa, heera mootummaa, alaabaa fi kanneen kana fakkaatan ilaallatan walitti qabuu Profeesar Masfin dabalaniiru. Naannawa daangaa qilleensa Itoophiyaa haleellaa kamirraayyuu qolachuun darbee hojii seenaa haaromsuu itti fufna jedhan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Naannawa daangaa qilleensa Itoophiyaa haleellaa kamirraayyuu qolachuu irra darbeem hojii seenaa haaromsuu itti fufna jedhan ajajaan ol aanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan teeknishaanotaa fi injiinaroota xiyyaara pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mangistuu Haayilamaariyaam waggoota 37 oliif gatamee ture haaromsuun gara tajaajilaatti deebisuudhaan galateeffataniiru. Xiyyaarichaaf suphaan guutuu fi teekinooloojiin ammayyaa yeroo madaaluun kan hidhameef ta'uu dubbateera. Xiyyaarichi suphamuun gara tajaajilaatti deebi'uu isaatti daran gammaduu kan himan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan Kaanaadaatti kan hojjetame xiyyaarri seena qabeessi pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mangistuu Haayilamaariyaam wayita biyyaa baqatan hanga Keenyaatti ittiin imalan Buffaaloo kan jedhamu waamamu suphamuun tajaajila balalliitti deebi'uu ragaan fuula raayyaa ittisaa irraa argame ni mirkaneessa. Raayyaa ittisaa hidhannoo bituu biratti oomisha kaa'uudhaaf yookaan ofumaa oomishuudhaaf tattaaffii gochaa jiruun bu'aa jajjabeessaa argamaa jiraachuu eeranii humni qilleensa Itoophiyaa angafa ardichaa kan ta'ee fi pirojektoota garaagaraa wixanee sochoosaa akka jirus dubbateera. Biyya guddoodhaaf humna qilleensaa guddoo qajeeltoo jedhuun kan ijaarame humni qilleensichaa daangaa qilleensaa biyyattii eeguu bira darbee seenaa haaromsuu yookaan seenaa isaanii keessatti wantoota haarawaa hojjechuun humna biyyaa ta'uu isaa cimsee akka itti fufus hubachiisaniiru. Oduu biyya alaa irraa arganneetti yoo dabarru bakka lolli magaalaa ijoo qabachuudhaaf cimetti Ameerikaa Soomaaliyaan haleellaa qilleensaa raawwatan. Ameerikaa fi Soomaaliyaan wayita hidhattoonni Islaamummaa jedhanii of waaman magaalaa giddugaleessaa Tarsiimoo taate to'achuudhaaf lola taasisaa turanitti haleellaa qilleensarraa raawwachuu isaanii mootummaan beeksiseetiin jira. Haleellaa kana kan qindeesse Ameerikaa yoo ta'u mootummaan Soomaaliyaas akka gargaare dubbatama. Haleellaan qindoomina gaarii kunis magaalaa Adan Yaabal magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo irraa gara kaabaatti argamtum Al-Shabaab magaalaa hojii waraanaaf akka bakka ijootti itti fayyadamu tureefim
ergaa wareeree booda sa'aatii muraasa booda raawwatamee irratti of duuba deebi'uun isaas dubbatamaatiin jira. Hidhattoota 12 haleellaa qilleensaa kanaan ajjeefaman keessaa loltoonni gulantaa ol'aanoo garee Alqaayidaa waliin hidhata qaban hedduun isaanii akka jiran Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa X irratti barreesseen ifa godhee jira. Lolli yeroo dhihoo kun mudate haleellaa ji'a darbe konkolaataa pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammad irratti xiyyeeffate dabalatee Somaaliyaa keessatti jihaadistoonni deebi'anii dagaaguu danda'u jechuudhaan sodaa uumame irratti xiyyeeffachuudhaan kibbaa fi giddugaleessa Somaaliyaa bakka bal'aa kan to'atu Al-Shabaab gara waggoota 20tiif mootummaa waliin lolaa kan ture. Garichis mootummaa federaalaa biyyattii kuffisee mootummaa islaamummaa mataa isaa hundeessuuf akka ta'es dubbatama. Humni nagaa eegsisaa gamtaa Afrikaatiin durfamu bara 2022 fi 23 jihaadistoota gara ofirraa ittisuuf dhiibuuf kan gargaare yommuu ta'u, garuu ammoo garichi duulaawwanii fi hojiiwwan garaa hedduun irratti geggeeffamus ammallee akkuma balaa ta'etti jira. Mootummaan Somaaliyaa ammoo gareen kun akka laaffisee kan dubbatu yommuu ta'u, haleellaa qilleensaa roobii waaree booda humnoota hidhattoota Somaaliyaa fi ajajaa Afrikaa Ameerikaa Afriikoomiitiin raawwatameen balaan hidhattoonni geessisan barbadeessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ministeerri odeeffannoo biyyattii beeksiseetiin jira. Kaayyoo fi cichoominni Al-Shabaab biyyattii fonqolcha mootummaa raawwachuudhaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru aangoo irraa ari'uun mootummaa Islaamaa kan maqaa isaa kan seera shari'aatiin bulu biyyattii keessatti hundeessuu akka ta'e kanaan dura kaayyoo isaan qabatanii bahan irraa argachuun ni danda'ama. Seeneetarri Ameerikaa nama qondaaltonni bulchiinsa Doonaald Tiraamp dogongoraan Meeriilaand irraa gara mana hidhaa guddaa El Salvaadooritti ari'amuu isaa beeksisan waliin wal argan. Seeneetara Meeriilaand Chris Van Hollen suuraa isaa osoo Kilmar Abrego waliin kan bulchiinsa isaa ajajni abbaa murtii federaalaatiin kennamuullee gara US'tti deebi'uu didee waliin osoo mari'atanii maxxanfamee jira. Walgahii kanaan booda pirezidaantiin El Salvaadoor Naayib Bukoles obbo Abrego Gaarshiyaa gadhiisuu diduudhaan to'annoo biyyattii jala akka turu himaniiru. White House gama isaatiin obbo Abrego Gaarshiyaa miseensa garee wambadee biyyoota ollaa Salvaadoor MS-13 kan dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa jedhamuun kan moggaafan ta'uun himatamee abukaatoo isaa garuu kana jechuudhaan himateera. Walgahiin kamisa darbee kun kan raawwatame pirezidaantii Ameerikaa fi manneen murtii immigireeshinii irratti hojjetan gidduutti waldhabdeen imaammataa hammaataa dhufeefi erga abbaan murtii dhimma biraa irratti bulchiinsi kun balallii biyya ari'achuu irratti tuffii mana murtii gaafachuu akka danda'u dubbatanii guyyaa tokko booda ta'uunis dhagahamee jira. Tiraamp dooniiwwan Chaayinaa buufataalee doonii US qubatan kaffalchiisuuf jedhame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp dooniiwwan Chaayinaa irratti kaffaltii haaraa muruuf akka karoorfate himameera. Kunis Chaayinaan industirii ijaarsa doonii keessatti ol'aantummaa guddaa waan fudhatteef Ameerikaa keessatti bakka babal'achaa jirutti lafa isaanii babal'achuu barbaadde jechuun kaaheera. Bakka buutonni daldalaa US kaffaltii dooniiwwan Chaayinaa buufataalee doonii Ameerikaatti buufaman irratti darbuudhaaf ture akka yeroo ji'a gurraandhalaa keessa yaadamee miti jedhan. Gurraandhala keessa dooniiwwan Chaayinaa buufataalee doonii Ameerikaa gahan tokkoon isaanii $1 miiliyoona 1.5 akka kaffalan itti murtaa'e jedhame. Kaffaltiin kun guyyoota 180 keessatti hojii irra kan oolu yommuu ta'u waggaa waggaadhaan dabalaa akka deemus warri Tiraamp dubbateera. Taarifa Doonaald Tiraamp biyyoota garaa irratti dabarseen dabalata murtoon kun daldala addunyaa irratti dhiibbaa qabaata jedhamee eeggamaa jira. Oduu wal fakkaatuun sodaa waraanaa daldala Ameerikaa fi Chaayinaatiin gatii warqee gatii duraan baasii irraa sirriitti ol ka'uun dhagahame. Yeroo waraanni daldala Ameerikaa fi Chaayinaa investoroota yaaddessaa jirutti gatii warqee akka malee dabaluun ammoo yaaddoo biraa ta'eera. Gabaa warqee ammaan giraamni $1 Ameerikaa 107.9 gurguramaa akka jiru yoo himamu gatii isaa olaanaa irraa gadi bu'uun dura jalqaba waggaa kanaa irratti harka 3 dabale jedhama. Daballiin ol'aanaan kunis waggaadhaan baankii giddugaleessaa Ameerikaatiin taarifiin Doonaald Tiraamp guddina boodatti harkisuu gatii akkaan dabaluu fi hojii dhabdummaa dabaluu yookaan babal'isuun ni danda'a jechuudhaan shakkii qabu baasee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanan gammaatti dhageeffattaniidha. Waliin waan turtaniif galatooma.